عشان ما أركبني قسي كنو كان فكرت ترجع نبلت تيجي هذا فيديو برا كوني ولد تبنت إن شاء الله فيديو برا اللي اسمه ما تنسى أكسي ما شاء الله جتون تجتنا جلت تفرّي سودا ما شاء الله راجع داي كسي تكا كره تو ما اسمه جنا وروني فيديو كنا أول راجع تو ما دعوت تنن تكيسنو يو كان فكرت ترجع نبلت تيجي كنا تره أكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف جمتوا في هردوتو إشتو أكم تردرتو قليوان وكي جراتيني أني هادي فوقينيغان أتني سنين جرا ورونا من تفر الله شمار كفوني سنين جتاجرا أركاوان ينكا بدي سنين يادي kopi gaila politiciati kono kana fakkata irra hafuufiya fi muka beetani ka baay'ee tokkotti gadde osoo guyyaa gammachuu isii kana keessa jiraadhe jedhee baay'ee tokko yaade rabbi katabee malee hin taatu jechuudha. Alhamdulillah waa hundattoo ka akkasitti kaa kuno uummanni shakaa shambaa jedhee tirrii taphatee akkasitti ka tirrii duriin beetanii mitiire isturrii warra jedhansan akkasitti taphatanii akkasitti kakuna itti bohaaranii ani immoo viidiyoo kana laalee bohaaraa jira. Alhamdulillah akkuma rabbi jedhetti ka guutanii tuma wajjin ta'oolanii mitiire anillee kunoo viidiyoon keessa oolee ala kulli haalan alhamdulillahi rabbil aalamiin kun sargii obboleettishiyaa guyyaa lama faamoo guyyaa akka sargiin boruu mooftaanitti akkasuma fakkaate kana fakkaata uummanni keenya akka nikkaate irrii taphatee maal jedhanii akkasitti geessanii jedhanii anillee guyyaa kana osoo keessa oolee jedhee baay'ee tokko yaade waan rabbi keessa waan bakkee rabbi nama oolche malee keessan oolanii akkasii kaakuna maatiin obboleewwan namni cufti isaanii diilli kun jechuudha. Kuni maatii kenna obboleeyyanii fa'a akkasii hundaa miti isaanillee warroonni akka nuyi handaaratti hafanillee ni jiru. Garuu maatii mana keenyaa keessatti jechuudha warroonni kunniin warroonni achi dhaabatanii dirrii godhanii jedhanii akkasika obboleettiiti namoonni tokko ni beeku warroonni gisee takka laayif rulfaatee gisee ani haasa'u na jeeqaa turtee akkasika waliqqaayinaa narraa cufi bilbiluma kana jechi na biraa deemte akkasika na biraa deemte kunoo gaa'ila geggeeffatte alhamdulillah rabbii walitti qabee fi waa hundaa jechuudha. Jiruu biyya Oromoolee dhiiftee keessaa galtee haadha fi abbaa ofii biratti obboleeyyan maatii ishee biratti tirrii akkanatti shakaa shambaa godhu jiranii sagalee immoo natu jalaa cufe sagaleen daa'imman boottuu ni jirti deebiteetiniin homaa mallee ijoolleen durbaa itti baffananii qophiraayitiin irratti fida sababa saniif sagalee isinirraa cufe akkasii isinin jedha amma maashaallah jedha isinillee baarakaadha mabruuk jedhaani akkasitti kaakuna uummanni mana kana guutanii akkasitti tirrii taphatanii wal fixanii ijoolleen daa'imman jiru kunniin kun gurguddaan ta'u obboleeyyanii jirti cufti isaaniitu jechuudha obboleewwan kiyya keessa jiranii akkasitti kaashambaa jechaa jiranii isaan ofii saree geggeeffatanii ani kaa jiru yeroo tana wallaahi kan isaan baay'ee tokko na dhagahame haqiiqatti jechuudha baay'ee tokko na dhagahama maal godha